barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Daawwattoota keenya irraa akkamitti wifi paaswaardii argachuu dandeenya kan jedhu dhugaadhaan isinii qabannee dhufneerra. Amma wanaatti baay'een jara kan dhiyaatan haala adda addaatiin akkamitti akkasiin argattanudha. Innarraa garuu perfectly 100% is working in hojjeta jechuudha. Yaala isinis immoo komentii jalatti nu barreessa. Jalqaba appilikeeshinii Instabridge jedhamu kana liinkii gajjallaa isinii kaa'elaa teelegiraamii keenya irra daawunlood godhadhaa. San booda appilikeeshinii kana gaafa bantanii lookeeshinii tarnoon gootu. Lookeeshinii keessan erga tarnoon gootanii akkanatti isinii dhufa jechuudha listiin wifi. Having a difficult time juggling different apps just to get work done with your team? In Rock. Ergan isinii fidee booda akkanatti wifi paaswaardii wifi sana argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma wireless laabii kan jedhu kan itti connect godhedha. Sanarraa kan hafe wifi paaswaardii baay'ee jira. Fakkeenyaaf amma ABPE kan jedhu kan show password logooti isinitti agarsiisaa jechuudha. Kaaffee kan jedhu kanas yoo bantan kun passwordii isaa isinitti mul'ata jechuudha. HHH kan jedhu kunis passwordiin isaa jira. Show yoo jettan isinitti mul'ata jechuudha. Baay'ee jira. Anyhow akkanatti argachuu dandeessu. Kun karaa salphaadhaan paaswaardii kamiisaa argachuu dandeessu. Like, share, subscribe godhuu irraa hin irraanfatinaa. Thank you waan nu dhaggeeffattaniif.